Karoora mana hojii mootummaa hojiirra oolchuuf baajanni murteessaadha. Biiroon maallaqa Oromiyaa itti fayyadama bara baajataa 2018 milkeessuuf seektaroota naannoo waliin sagantaa dhaggeeffannaa baajataa geggeessuu eegalaniiru. Hoogganaan biiroo maallaqa Oromiyaa obbo Tolasaa Gaddafaa baajanni sagantaa irratti hundaa'e adeemsa ramaddii baajataa gosoota meeshaalee fi tajaajilaaf ramadamaa ture gara agarsiistota safaramuu danda'anii fi bu'aa eegamuun kan ramadamu ta'uu dubbataniiru. Qophii baajataa sagantaa irratti hundaa'e yookaan proogiraam baajetiin kan jedhamu bara kana jalqabne jechaadha. Bara kana jalqabne kunoo mariin har'aa kun egaa sagantaa irratti kan hundaa'e baajataa qopheessuu tokko jennee akka naannoo Oromiyaatti eegalle isa jalqabaa ta'a. Manneen hojii 53 ol ta'a wajjin galma kana keessatti mariin goona. Baajanni sagantaa irratti hundaa'e kun kan kaan irraa kan mata duree baasii irratti hundaa'e irraa kan adda isa godhu baajata fudhatee bu'aa maaliin buusaa jedheet duuba karooraa kaa'ata sektarri mootummaa. Nuyis immoo iddoo bu'aa olaanaa hawaasa keenya buusuu irratti qabeenyi mootummaa achirra akka oolu walduraaf duuba karooraa isarratti ilaalla. Baaxii yeroo sektarootaaf kennineerra. Sektaroonnis qophii godhaniiru amma immoo egaa qophii isaanii godhanii booda yaada isaanii fudhannee waan sirreessine mootummaa naannootti dhiyeessina jechuudha. Kuni fooyya'inaa. Sirni ramaddii baajataa kanaan dura ture adeemsa kan bu'uureffate ta'uu obbo Tolasaan ibsaniiru. Qophiin baajataa sagantaa irratti hundaa'e bu'uurri isaa baajanni bu'aa irratti xiyyeeffachuu qabaadha. Adeemsa irratti xiyyeeffata. Amma kan durittiin hojjetaa turre kun adeemsa yookaan pirooses jedhamu sana irratti xiyyeeffata. Bu'aa bira gahuu irratti hanqina qabachuudha. Piroosesii jiddu galeessa goote baajata qabdaa. Bu'aan safartee immoo itti gaafatamaa godhuudhaaf hanqina qaba sirnumti isaa. Kan baranaa kan garuu namni baajata gaafachuu dura karoora kootiin inumaa waan waggaa tokko qofa osoo hin ta'in agarsiistuu waggaa 3 qabata. Kan waggaa 3 keessa immoo bara kana kanan hojjedha, bara dhufu kanan hojjedha, bara ittaanu kanan hojjedha. Bara kanaatiif riisoorsii amma kana na barbaachisa mootummaarraa. Isa kaan immoo uummata hirmaachisee qaama garaagaraa hirmaachiseen hojjedhaa kan jedhu kaa'ata. Hojiirra oolmaa baajata bara 2017 akkaatuma qabameen ta'uu ibsanii xiyyeeffannoon bara baajataa 2018 piroojeektoota eegalaman xumursiisuu fi seektaraalee dinagdee fi tajaajilaa xiyyeeffannoo kan argatan ta'uu obbo Tolasaan ibsaniiru. Akka kallattiitti qabatamee kan ittiin qophiin godhamaa jiru sadarkaa biiroo keenyaatti piroojeektoota jalqabaman hojiiwwan jalqabaman xumursiisuun isa jalqabaati. Utuu isa jalqabame xumursiisuuf baajata gahaan qabatin haaraa qabachuutti hin dabaru. Lammata immoo haaraa waggaa qabaannu isa caalaa bu'aa buusu keessumaa amma garagarummaa misoomaa kan jennu godinoota jidduu garagarummaa jiru ilaalleerra. Isa keessaa immoo kutaawwan dinagdee keessatti bishaan, daandiin dursa guddaa qabu. Amma uummanni keenya yaa'ii cafee irratti argitan bishaan gaafata. Mootummaanis sanaafis xiyyeeffannoo qaba. Jallisiinis kan wajjii wal qabata. Daandiinis wajjin kan wajjii wal qabata. Tajaajilli hawaasaas kan hin hafne hin jira. Kan akka fayyaa, kan akka barnootaa sagantaawwan qaqqaban hin jiru. Kana ala immoo hojiin bulchiinsaa dirqama baajanni qabamuuf hin jira waan ta'eef akkuma ulfinaa fi akka bu'aasaatti wal duraa duuba qabsiisnee hojjenna. Manneen hojii mootummaa karoorrii fi baajanni adda bahu akka hin dandeenye beekanii baajata xiqqaa jiru karaa haqaa fi karoora qabameen hojiirra oolchuu akka qaban amaniiru. Baajanni baay'ee qindoominaa fi wal dubbisanii hojjechuu barbaada. Sektaroonni keenya marii asitti hoggaa dhufan callumannee waan baratameen mari'anna otoo hin ta'in galtee isaan biraa jiru hunda fudhannaa. Waan riisoorsiin mootummaa danda'e hunda ni goona. Kanaafuu mana hojii isaanii keessatti wal duraaf duuba otoo hin kaa'in mariitti dhufuu hin qabanii kana hundumtuu beekee qophii godhuu qaba.